Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya jimaataa eegalee jira. Haleellaa Gondaritti amantaa walqabatee ka'een manneen amantaa kiristaanaa bakka kaan miidhamu hiriirota mormii hordoftootni amantaa Islaamaa gaggeessan. Manneen akka dhugaafni irratti dhuka'ee qiyyiitiin rukuttee waan akkanaa kun jirudha. Magaalaan malatti nagaa tasgabbii qabdi. Haramaayaatti namichi Qura'aana irratti mallattoo fannoo kaase hidhaan adabamu. Weerarri lafaa giddugala biyyaa naannoo daangaa Oromiyaa fi Amaaraa jiru laalchisee waan aangaan Oromiyaa jedhan. Naannoo sanaa dubbatamee furmaan akka argamu gara rakkoo biraattuun ce'anii toora akka qabatuu fi irratti hojjechaa jirra jechuudha. Hojjettootni CX dameelee Oromiyaa hedduun hidhamuuf odeessaalee kaanis qabna. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Haleellaa amantaa bu'uureffachuun magaalaa Gondaritti kibxata darbe raawwatameen walqabatee namootni 370 ta'an to'annoo jala oolu hoogganaan kominikeeshinii waajjira nageenyaaf tasgabbii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasaw miidiyaa naannichaatti himan. Obbo Dassaalenyitti dabaluun hoogganoota qaamolee nageenya naannichaa gaafatama isaanii seeraan hin bahanne jedhaman irrattis tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru himaniiru. Mootummaan federaalaas qaamota amantaa daheeffatanii hokkora uumuu yaalan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ministeerri kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibseera. Haleellaa Gondaritti ta'een walqabatee kaleessa Ebla 20 bara 2014 naannoo uummattoota kibbaa godina Silxee magaalaa Waraabeetti mana amantaa kiristaanaa 2 irratti mancaatiin akka qaqqabe waajjirri kutaa lallabaa Hadiyyaaf Silxee mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa baaseen himeera. Hordoftootni amantaa Islaamaa salaataa yommuu bahan dhaadannoo qabachuun guutuu bataskaana qulqulluu Rufaa'el irraa buusuun akkasumas meeshaalee kadhannaaf oolan gubaniiru jedhe. Dabalataan bataskaana qulqulluu Sankuraa Gabreel humnoota mankaraarsitootaan guutummaan guutuutti manca'uu waajjirichi ibsa baaseen eeree jira. Taatee Gondariin hordoftootni amantaa Islaamaa dheekkaman kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti guyyaarraa hiriira balaaleffannaa gaggeessaa oolaniiru. Magaalota hiriira balaaleffannaa gaggeessaa oolan keessa magaala Shaashamanneetti mormiin guddaan gaggeeffamuu fi kana keessa namni miidhamu miidiyaa hawaasummaa gubbaa haasa'amaa turus bulchiinsi magaalichaa mormichi nagaan xumuramuu BBC'tti himeera. Hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Charinnat Abbabaa hiriira bittimsuuf dhukaasni hin turre jedhan. Dura salaataa yeroo galan sagada Jumaa booda yoo galan hiriiruma namoonni kana walqabate kanan hiriiranii ba'anii haalli amma garaa kun amantaadhaan walqabatee faca'u kun asittillee mallattoon akkasii waan mul'atu jira shakkameeti malee akkanatti rakkoo hammaatan waan bahee hin jiru. Hiriirri sun nagumaan gaggeeffamee xumurame. Nagaumaan bittinnaa'e namni yoo kun warra nageenya akkas gabbeessu kana yoo arganii ijoolleen illee xixiqqooleen tunisaan keessa jiranii homaa kun wararraaqanii walirra babba'an kana. Tole. Namni keessatti miidhamuun oolu qaqqabamanii kufanii warra deeman. Manneen akka dhugaafni irratti dhuka'ee qiyyiitiin rukuttee waan akkanaa kun jirudha. Humni nageenyaa akkasitti isaan bittinneessuudhaaf illee tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf illee bifa akkasitti deemaniin. Hiriiraarraa wajjin walqabatee namni lubbuun darbe hin jiru jechuudha. Hin jiru lakke. Kanaaf amma magaalli guutuunis tasgabbii qabaa? Magaalaan malatti nagaa tasgabbii qabdi. Gama kaaniin galgala kana magaalaa Finfinneetti sagantaan ifxaar guddaan addabaabaayii masqalaatti gaggeeffameera. Magaalaa Haramaayaatti baatii Ramadaanaa kana keessa akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa Ebila 14 bara 2014 irratti halkan yeroo amantoonni salaatarra jiranitti namichi gara masjiidaa seenuun Qura'aana irratti mallattoo fannoo kaase hidhaan adabame. Himatamaan kun uummataan qabamee poolisitti ka kenname ta'uu fi yakkoota lamaan himatamuu pirezidantii mana murtii aanaa Haramaayaa obbo Muktaar Ahmed BBC'tti himan. Himatamaan Mahammad Tibbeessoo Abaataa jedhama. Yakka lamaani kan inni himatame. Yakki jalqabaa iddoo amantaa seenee masgiida keessa seeneeti
osoo isaan leelii halkanii salaataa jiranii osoo du'a godhachaa jiranii ulaa darbee itti ol seene inni immoo hordofaa amantii biraati. Sana booda dhaqee akka isaan du'aa hin godhanne jeeqe. Inni lammaffaa immoo kitaaba Qur'aanaa kan Aliifaa jedhanii himannaa irratti kan barreeffame kan Aliifaa jechuun kan juuza tokkooti. Isa sana fuula garaagaraa kanarratti jechuudha. Suuraawwan garaagaraa kaase dabalataan fakkii masqalii kana irratti kaase daangaa isaa kana irratti akkasitti. Egaa maqaa ofiillee bakka hedduutti irratti katabee jira. Sansaniin kanaaf meeshaa amantaa yookaan immoo kitaaba amantaadhaa rakasheessuudhaan yookaan immoo salphisuudhaan kan jedhuun himatame. Yakkoonni lamaanuu hogguu jecha kennu inni waakkate sana booda manni murtii ragaa dhaga'ee ragoonni akkaatuma himannaa abbaa alangaatiin irratti mirkaneessanii sana booda yakkichi yakka daddabalamaadha yookaan concurrent crime jedhama afaan Ingiliffaatiin yakka daddabalamaa ta'uusaa ilaalcha keessa galchee manni murtii adabbiidhaa salphaa waggaa 2 fi ji'a 8 adabee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa lammiileen Itoophiyaa 1148 ta'an har'a Saawudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamu ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa ibse. Duulli lammiilee 100 ta'an Saawudii irraa biyyatti deebisuu itti fufeera. Giddugalli lammiileen kun itti tursiifamanis qophaa'ee jira. Sirni awwaalchaa pirezidaantii duraanii Keeniyaa Mwai Kibaki Ebila 21 irratti umurii ganna 90tti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii bakka gaggeessitootni biyyoota Afrikaa hedduun argamanitti magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti gaggeeffame. Sirna awwaalchaa kanarratti pirezidaantiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaaf Sudaan Kibbaa dabalatee keessummoonni fagoof dhiyoorraa argamaniiru. Pirezidaantiin US Joe Biden deeggarsa Yukireeniif ka oolu doolaara biliyoona 33 ta'u koongireesiin biyyatti akka raggaasuuf gaafatan. Deeggarsi akka raggaasifamuuf dhiyaates doolaara biliyoona 20 ka ta'u waraanaaf doolaara biliyoona 8.5 ka ta'u dinagdeef akkasumas doolaarri biliyoona 3 ammoo deeggarsa namoomaaf ka oolu yoo ta'u dubbii isaaniin ammoo Ameerikaan Raashiyaa waraanaa hin jirtu jedhan. Pirezidaantiin Yukireeniin Volodymyr Zelensky'n hoogganoota biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa dubbisuuf irra deebiin gaaffii dhiyeessuu dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad himan. Jalqaba ji'a kanaa Zelensky'n pirezidaantii Senegaalii fi dura ta'aa gamtaa Afrikaa ammaa ka ta'an Maakii Saaliif bilbiluun hoogganoota Afrikaaf haasawaa gochuu akka fedhan dubbatanii turani. Leenjisaan Liverpool Jurgen Klopp waliigaltee isaanii waggaa 2 dheeressuun hanga bara 2026tti kilabicha leenjisuuf waliigaltee haaraa mallatteessan. Klopp amma ganna 54 kataan bara 2015 ture Liverpool leenjisuu ka jalqaban. Waliigalteen isaanii dura bara 2024tti yommuu xumuramu kubbaa miilaa irraa takkaa boqonnaa fudhachuu akka barbaadan himanii ture. Odeessaaleen gaggabaaboos hanganu. Hojjettootni fi hoogganoonni dhaabbata gabaa Itoophiyaa ECX dameelee Oromiyaa ka gaafatamni isaanii dhaaba federaalaaf ta'e 5 qaamolee nageenyaa naannoo Oromiyaan hidhamuu fi mankuusaaleen isaanis saamsamuu hoogganaan kominikeeshinii dhaabbatichaa obbo Natsaannat Tasfaayee BBC'tti himan. Obbo Natsaannat lakkoofsa hojjettoota isaanii hidhamaniis ta'e sababa itti hidhamaniif akka hin barre himu. ጉዳዩ የተፈጸመው ትናንትና ከቀትር በኋላ ነው። ታይቺ ከራወቴ ጉያ ከሌሳ ሳቲ ቦዳዳ ቡልቺንሳ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኬሰቲ ደሚሌ ኬኝ ጅራን ነቀምቴ ግምቢ ጅማ በደሌ ፊ አዳማት ተከሱመስ አዳማት ጊዶገላ ደልደላ ኤሌክትሮኒክስ ኬሰ ሆጀቶኒ ሁንዱ ካን ኬሰተሞ ሆገንቶኒስ ቃሞሌ ነገኛ ናንቻን ሂደማኒሩ ሰበባ ማሊን ተርካምቢን ኩን አከፍደተመ ሂምቤክን ደሚሌ ከነ ኬሰ መንኩሳሊን ጅሩ ቢዳን ኬሰ ጅራ ጉቱማ ሳምሰማኒሩ mootummaan naannicharraa dursee wanti nu qaqqabees ta'e of eeggannoon ergamees hin jiru. Lakkoofsaan meeqa akka ta'an ammatti hin barre walitti qabamuu qabu. Dhimmi isaanii qaama mootummaa federaalaa waliin mari'achuun qulqulleessaa akka jiranis obbo Natsaannat himaniiru. Hidhaa hojjettoota dhaabbatichaa laalchisee Komishinii Poolisii Oromiyaarraa odeeffannoo argachuuf yaaliin goone hin milkoofne.
Lafti qonnaan bultootaa hektaara 280 ta'u naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiit jala ture haala hin beekamneen naannoo Amaaraa jalatti bulaa jiraa jedhe bulchiinsi aanichaa. Biiroon lafaa Oromiyaa waa'ee lafa hektaara 280 jedhame kana addatti odeeffannoo akka hin qabne haa ta'u malee aanichaa fi naannoo sana fedhiin lafa babal'ifannaa akka jiru quba qabaachuu fi dhimmicha sordofaa akka jiru BBC'tti hime. Hoogganaan duraanii biiroo lafaa Oromiyaa amma Ameerikaa jiran Dr. Milkeessaa Miidhagaa aanaalee Shawaa Kaabaa hedduu naannoo Amaaraan waldaangeessan irratti weerarri lafaa cimaan adeemsifamaa akka ture himaniiru. Qotee bulaanii aanaa Qimbibiitti si'a baay'ee dhufanii na dubbisaniiru. Koree gara aanaa Qimbibiitti gabaasa bareedaa qopheessanii ragaa guutuudhaan lafa safaranii waa hunda gabaasa fidanii na dhiyeessan. Gabaasa sana akka maneejimentiitti irratti mari'annee warri Shawaa Kaabaa dhaqees warri Fiichee dhaqees walumaa galatti baay'ee aanaaleen Shawaa Kaabaa keessa jiru fudhatamee dhumeera. Aanaa dhumti numti kunoo Finfinneetti dhiyoo jiru iyyuu jechuudha. Karaa itti fudhatame gosa adda addaa jira. Meetadiin isaan itti weeraranii fudhatan. So gabaasni isaa shookingii ture. Anxalaa si'a lama barreesse waajjira dhaabaatti, waajjira pirezidaantiitti barreesseera. Waajjira dhaabaatti barreesseera. Namni dubbatu hin jiru. Waan kana yookaan yeroo nani waajjira dhaabaatti afaaniin kaasu sarkaa naannootti dubbannaa siin jedhu. Sarkaa naannootti mootummaa naannoo Amaaraa afaan akka isaan kaasan dubbannaa siin jedhanii sitti cufu. Hoogganaa itti aanaan biiroo bulchiinsaa lafa Oromiyaa obbo Gammachiis Tamasgeen lafa hektaara hamma kanaa qonnaan bultoota akkasii irraa kan jedhu ragaasaa guutuu hin qabnu jedhan. Haa ta'u malee aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessa rakkoon daangaa dhiibuu fi weerara lafaa jiraachuu biiroon quba akka qabu himanii mootummaan lameen gidduus dhimma kana irratti mariin akka godhamaa jiru BBC'tti himan. Ammaatti kan beeknu tokkoffaa rakkoon jiraachuusaa nusirra keenya agarree jirra jechuudha. Fedhiin daangaa dhiibuu yookiin immoo humni murtaa'e isuma humni finxaalichaa jedhamu naannoo sana keessa hojjetu lafa dhiibee qabachuudhaaf yookiin uummata booda goree rakkoo uumuudhaaf adeemuu sana bira geenyee qorannee jira jechuudha. Nuufis akka isaan deeman sanatti kan deemnu yoo ta'e rakkoo ta'uu danda'a waan ta'eef karaa nagaatiin mootummaa naannoo sanaa wajjin mari'achuun filannoo keenya jalqabaa ta'uu qabaadha. Ani naannoo keenyatti amanee jiru akka biiroo keenyatti kan qabannee jiru jechuudha. Kanaaf sana darbee kan deemu yoo ta'e kan dhaabuudhaaf gama hundumaanuu qopheessaa jira jechuudha. Mootummaa naannoo sanaa wajjin dubbatamee furmaanni akka argamu gara rakkoo biraatti hin ce'inii toora akka qabatuu fi irratti hojjetaa jira jechuudha. Dhimma daangaa irratti kan hojjetu biiroo bulchiinsaa nageenya Oromiyaati aangoon labsiidhaan kan kenneef jechuudha. Akka hordofaniif jechuudha labsiidhaanii. Wanti isaan waliin qindamaan hojjenna. Ayyaanni bara haaraa uummata Sidaamaa Fiichee Caambalaalaa magaalaa Hawaasaatti kabajamuu eegaleera. Ayyaanichi guyyaa jaarsoliin naannichaa yookaan ayyaantonni murteessan irratti kabajama. Keessummootni fi aangootni naannolee adda addaa ayyaana kabajuuf magaalaa teessoo naannoo uummattoota kibbaaf kan naannoo Sidaamaa taate Hawaasaa keessatti argamu. Ayyaanni kun maali? Akkamiin kabajama? Kan jedhu hoogganaan pirees seekreetarii naannoo Sidaamaa obbo Filiippoos Naahom BBC'tti himaniiru. Fiichee ማለት አመቱ ማለቂያ Fiichee jechuun galgala dhuma waggaatti ayyaana kabajamudha. Cambalaalaa jechuun ammoo ganamatti aanu ayyaana namoonni waliin nyaachaa, dhugaa, maatii fi firoonni walitti qabamanii waliin gammadaa guyyaatti kabajamudha. Waggaan akka aadaa keenyaatti lakkaa'amee ayyaantonni waggaan kun yoom akka dhumu guyyaa kanarra oola kan jedhu adda baasanii abbootiin keenya gabaa guddaa keessatti ni labsama. Kun afaan Sidaamaan lallawaa jedhama. Ayyaanni kun yoom akka kabajamu erga labsamee booda nyaanni aadaa akka cukkaamee fi shaamitaa qophaa'anii galgala sana nyaatama. Kun ogummaa aadaa urjii lakkaa'uun ayyaana kabajamaa turee fi ammas kabajamaa jirudha. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, araaraa, jaalalaa waan ta'eef abbootii, haadholii fi dargaggootaanis kan jaallatamudha. Namoonni wal lolan illee yoo jiraatan guyyaa fiichee irratti araaramanii gara cambalaalaa gara waggaa haaraatti darbu. Ayyaana bara kana irrattis uummanni haala namatti toluun kabajaa jira. Magaalaa Hawaasaa yoo ilaalte baay'ee bareeddeetti. Uummannis uffata aadaa mimmiidhagaa uffatuun bashannanaa jira. Qophii gaariitu jira. Keessummoonni adda addaa sargamanii haala ho'aan kabajamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumuramaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaayi kan qopheessite immoo Firaafoolii Dhugaasaatii ogeessi teeknikaa keenya Deevid Muwasaaruuti kan torbee kanaaf jenne asumarratti xumurraa
horaa bulaa deebana.